النور ميديا، نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوفوتا النور ميديا أكم جرتو كان هردوفا جرتن برنوتا أفان رباتي كتا لمفا أشكال الحروف حسب موقعها في الكلمة. بوجوتا كبي أفان أربا يرو كلمة كيسنتي أكمتسين بوج في جيرتات ندمتو كان ولين إلى الله جتشول. برنوتا كان كيستي كان سندرت يفتو قبضن كبي كالاري ديما أم بريفامي قف كبي وان كالاري قراتشان براي أمو كبي براتي كأمرت يفتو قبنو كان كالاري ديما أم براي قف. ألف رايو جل كمني ألف بوج نسي نورمالين حالا كانان تا'a garuu kalimaa keessatti yoo dhuftu jalqaba irratti qubee biraatti hin hidhamtu kophaa isii barreeffamti. Haala kanaan bifa diimaa kanaan ka argaa jirtan jechuudha. Kalimaa jidduutti yoo dhufte immoo qubee duraatti ni hidhamti, qubee isa boodaatti hin hidhamtu. Kalimaa xumura irratti yoo dhufte qubee duraatti ni hidhamti, boodan silaa waan itti hidhamtu hin jiru. Haala kanaan barreeffamte jechuudha alif. Fakkeenya kanaa kalimaa keessatti yoo kalaallu taate fakkeenya alif ilaala. Amara yoo jedhe alif jalqaba irratti dhufte homattuun hidhamne. Sa'ala yoo jedhe jidduutti dhufte alif qubee duraatti hidhamteerti, qubee boodatti hin hidhamne. Asaa yoo jedhe alif xumura irratti dhufte qubee duraatti hidhamtee jirti. Bifa kanaan barreeffamti jechuudha alif. Baanis bocni isii normaaliin bifa kanaan ta'a. Yeroo kalimaa keessa seentu ammoo qubee birootii yoo hidhamtu jalqaba irratti qubee isii boodatti hidhamuu dandeetti. Yoo jidduutti dhuftu qubee duraa fi duuballee hidhamuu dandeetti. Yoo boodatti dhuftullee qubee duraatti hidhamuu dandeetti. Fakkeenya baay'oo kalaallu taate bal yoo jenne baan jalqaba irratti dhuftee qubee itti aanutti hidhamtee jirti. Sabata yoo jenne baan jidduutti dhuftee qubee duraatii fi boodatti illee hidhamtee jirti. Jalaba yoo jenne baan boodarratti dhuftee qubee duraatti hidhamtee jirti. Taanis bocni isii normaaliin bifa kanaan ta'a. Yoo kalimaa keessa seentu immoo jalqabaan qubee boodatti hidhamuu dandeetti. Yoo jidduutti dhuftu duraa fi duuballeen hidhamuu dandeetti. Yoo xumurarratti dhuftu bifa lama qabdi. Yeroo garii taa mabsuuxaa jedhanii akkatti dalgee dheerattee barreeffamti. Yeroo garii ammoo taa marbuuxaa jedhanii maramtee barreeffamti. Bifa lachiinuu ni barreeffamti jechuudha. Garuu ammoo yeroo kam dheerattee barreeffamti, yeroo kam marfamtee barreeffamti sun seera afaan arabaatii barnoota biroo keessatti barachuu dandeenya. Fakkeenya tabbat yoo jenne taan jalqaba irratti dhuftee qubee itti aanutti hidhamtee jirti. Fatara yoo jenne taan jidduutti dhuftee qubee duraaf duubatti illee hidhamtee jirti. Sabata yoo jenne taan boodarratti dhuftee qubee duraatti hidhamtee jirti. Muslima yoo jenne taan bifa marbuuxaadhaan barreeffamtee qubee duraatti hidhamtee jirti. Taan marbuuxaan tun yeroo dhaabbannu sagalee haatiin dhaabatuu dandeenya. Muslima jenne yoo ammoo dubbisa keenya itti fufnee ka barreessinu taate taadhaan dubbifna. Muslimatun jenna. Saanis bocni isii normaaliin bifa kanaan ta'a. Yeroo kalimaa keessa seentu jalqaba irratti qubee itti aanutti hidhamuu dandeetti. Yoo jidduutti seentu qubee duraa fi duubatti illee hidhamuu dandeetti. Yoo xumurarratti dhuftu qubee duraatti hidhamuu dandeetti. Fakkeenya sawr yoo jenne saan jalqaba irratti dhuftee qubee itti aanutti hidhamtee jirti. Misl yookiin ammoo masal yoo jenne saan jidduutti dhuftee qubee duraaf duubatti illee hidhamtee jirti. Bahasa yoo jenne saan boodarratti dhuftee qubee duraatti hidhamtee jirti. Bifa kanaan qubeewwan afaan arabaa yoo kalimaa keessatti dhuftu boca isii jijjiirataa deemti jechuudha. Barnoonni keenya kaarraa asumarratti gabaabbataa. Isatti aanuun hanga walitti deebinutti fi amaanillah. Lakal hamdu rabbi yaa mootii olaanuu nu kannite diinii guutuu waa hundaanuu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa haa garaanuu.